Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Sof Malab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti kan ilaallu akkaataa itti yeroo keessan gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessan viidiyoo tana keenya keessatti ni ilaalla. Yeroo baay'ee namni yeroo ni qaba, qarshii garuu hin qabu. Maaliif? Viidiyoo tana keessatti ni ilaalla. Yeroo keessan gara qarshiitti jijjiirachuudhaaf wantoota irraa isin fagaachuu qabdanii fi wantoota isin jiruuf jireenya keessan keessatti sirreeffachuu qabdan wantoota 6 isin dhaqqaba. Wantoota 6 kanneen yoo kan sirreeffatan taate yeroo keessan gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessan. Yookaan immoo yeroo keessan osuma qisaasessitan yookaan immoo osuma balleessitan guyyaan guyyatti, sa'aatiin sa'aatitti, torbaan torbaanitti, jiini ji'atti, waggaa waggaatti osoo si kennu waggaa bara 2018 keessa jira 2019 keessan mee asirra gaafii tokko isin gaafadhu. Warroonni bara 2017 karoorfatanii wanta hojjechuudhaaf karoorfatan san galmaan geessan parsantii 75 successful taasiftan mee comment irratti yaada keessan barreessaa. Warroonni karoora waggaa darbee isiniif milkaa'e har'a bara 2018 guyyaa lammaffaa irratti argamna. Yeroo viidiyoo kana ani itti waraabutti bara 2017 xumuramee jira. Gaaris ta'u badaa bara 2017 gonkumayyuu deebisuu hin dandeessan. Garuu bara 2018 immoo dhufeetiin jira. Innis guyyoota lama laakkawateetiin jira. Guyyoota lamaan darban kana immoo deebisuu hin dandeessu. Har'i guyyaa lammaffaadha waan ta'eef. So jiruuf jireenya keessan yeroon keessan akkanatti deemaatiin jiran. Kanaaf yeroo keessan akkamitti gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessan kan jedhu viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a. Yeroo baay'ee wantoota nu mudachaa jiran keessaa keessattuu saba keenya wantoota mudataa jiran keessaa inni tokko yeroo isaa gara qarshiitti jijjiirachuu yookaan immoo value yeroo beekuu dhabuudha. Time is gold jedhu warri afaan Ingiliffaatiin haasa'u kun. Time is gold. Yeroon warqiidha. Warqii ta'uu isaa osoo beeku garuu qisaasessaatiin jirra. Akkamitti sirreeffachuu qabna? Viidiyoo teenya itti keessatti kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal baratan kan hojii online irraa argattan wantoota teknooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu bakka itti argachuu dandeessanidha. Subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuun irraanfateenadha. Like gochuun garaa isin nyaata. Like secondii takkaaf. Gara viidiyoo teenya kanarraatti yeroo deebinu akkaataa itti yeroon keessan gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessan. Asitti yeroon ni jira, qarshiin immoo as jira. So asirraa deemtee gara yeroo kan kee kana fayyadamtee akkamitti qarshii asitti argamtu san argachuu dandeessa. Har'a ni ilaalla. Asirratti wanta tokko isiniif kaasuu barbaada. Sabni keenya, uummanni keenya keessattuu Afrikaa keessatti namoonni argaman baay'een isaanii yeroo gahaa qaban qarshii gahaa ta'e hin qaban. Biyyoonni guddatan immoo yeroo hin qaban qarshiis ni qaban. Ariitanii yeroo hin qabanii yeroo isaanii hin qaban yeroo firii ta'anitti hin qaban. Garuu qarshiis ni qaban. Ariitanii yeroo firii ta'an hin qaban. Keenya immoo yeroo firii ta'e excess ka ta'e qaba. Guyyaa tokko guutuu osoo waan hojjetin oolee namni beekuun jira. Mee comment irratti naaf barreessaa. Wanta tokko osoo hojjetin nama oolutu jira. Dargaggeessi akkasitti oolutu jira. Garuu yeroo ni qaba. Asitti immoo qarshii hin qabu. So kun maaliif ta'e kan jedhu har'a isiniin haala qabu. Tokkoffaa irratti wanti sirreeffachuu qabdan itti fayyadama miidiyaa hawaasaa hir'isuudha. Dargaggeessi keenya, dargaggeettiin keenya, beekaan keenya, wallaalaan keenya hundi isaa yeroo ammaa kana bilbila touch screen kana harkaa qaba. Hundi isaa. Garuu bilbila itti harkatti qabatu kana maaliif itti fayyadama? Yeroo isaa maal irratti gubaa jira kan jedhu isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf daataa ni guuttatta, qarshii 100 ta'uu danda'a, qarshii 50 ta'uu danda'a, paakeejii ni guuttatta. So baay'een keessan garuu birrii paakeejii ittiin hidhattan nama gaafattanii, ergasii immoo paakeejii san hidhattanii miidiyaa hawaasaatti fayyadamtan. Ergasii immoo miidiyaa hawaasaa kanarra ni seentanii, TikTok ni seentan, Jawaar maal jedhe, Facebook irra ni seentan, Jawaar maal jedhe, YouTube irratti yoo seentan, Jawaar maal jedhe, abbichuun maal jedhe. TikTok irra ebalu drama wayillee ni filattanii, draamaan kun maal hojjeta, draamaa kana ilaaluu qaba, buufachuun qaba, draamaa laalta. Okay. Laali rakkoon qabu. Siyaasa hordofi rakkoon qabu. Garuu maal si fayyade? Qarshii sana ati baasteetiin daataa kana hidhatte irraa fayyadamaadha miti. So wanta irraa fayyadamuudhaaf barbaaddu san yeroo qisaasisuudhaan alatti wanti ati irraa argatte maalidha? Of gaafadhu mee tokko kee. So miidiyaa hawaasaa taargeetti gootee kan itti fayyadamuu qabdu wanta si fayyadu qofaaf itti fayyadamuu qabda. Fakkeenyaaf Facebook al tokko namoonni tokko yaada isaanii naa ibsan na gaafatanii gaafii ebalu maal jedhe jedhanii si gaafatan. Dhaabni siyaasaa tokko maal jedhe yookaan immoo ebalu maal fakkas jedhe si gaafata. Yeroon kennuufi yeroon kan koo taargeettiin kan koo wanta barsiisuu fi kontentii ofii kan kooti hojjetu qofaadha.
Sani alatti yeroo qabu maali kontentii tokko naan hojjedha edit gochuudhaan akkanumallee asitti immoo namoota baay'ee nan keessummeessaa isaan keessummeessuudhaan yeroo kan koo kan fixu jechuudha. Isin garuu miidiyaa hawaasaa kanarratti fiilmiin ilaaltan, diraamaan ilaaltan, sirban ilaaltan, gosaan wal qoodan fakkeenyaaf yeroo darbe keessa maaltu ture Harargee fi Arsii jedhamee tiiktookii kanarratti toxaaxaafee ture. Harargeen viidiyoo hojjette Harargeen Arsii irratti Arsiin ni hojjetamas Arsiin Harargee arrabsuudha wal xiqqeessuudha. So gantummaa maaltu geesse? Namni jiruuf jireenya isaatu hin mo'atin namni jiruu fi mo'atin akkamitti waa'ee gandummaa faarsuun geesse? Jireenya kan kee yoo jijjiirte haasoftus rakkoo hin qabu. Ni qabda waan ta'eef osoo hin qabaatin ati wal arrabsuu fi wal ajjeessuuf walitti dhaadachuu walitti dubbachuu wal xiqqeessuun maaf barbaachise? So miidiyaa hawaasaa maaliidhaaf akka fayyadamtan beekuudha. Taargetiin keessan anamma dhimma siyaasaan inni ilaalus dhimma kiyyaallee miti kan koollee miti. Hojii warra dhimma siyaasaa keessatti hojjetan isaan isin filannoo keessaniin filattan jiranii isaan gaggeessaadhaan haa gaggeessan. Yeroo filannoo itti fide immoo isa filachuu qabdu ofii keetii tiinkii godhiitii dhimma lammummaa keetii irtiba keetii filadhu. Saniin alatti yeroo kan kee siyaasa irratti gubuu maaliif barbaachise? So wanta barbaaddu wanta taargeetii irraa argachuu barbaaddu qofarraa fayyadami. Viidiyoo tana hojjechaa warroonni jiru namoota jijjiiramuu barbaadan qofaaf hojjechaa. Namoonni jijjiiramuu hin barbaanne namoonni dhimma siyaasaa dhimmi feesbuukii kanarratti wanta ta'an ilaaluudha barreessuudha isin ilaallatu isaan isin karama saniin lufaadha. Isin ilaallattu. Kan isin ilaallatu warra hin jijjiirama jettanii ofii keessan jijjiiruudhaaf karoorfattanidha. Yeroo ni qabdanii yeroo keessan akkamitti gara qarshiitti jijjiirachuu kan dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf. So yeroo qabdan barnoota keessan irra dabarsaadha. Online irratti barnoota baay'eetu kennamu. Viidiyoowwan baay'eetu jira. Waa'ee barnoota irraa barachuu barbaadanii waa'ee irraa fakkeenyaaf viidiyoo editingii barachuu barbaad viidiyoo editingii irratti kan xiyyeeffatan viidiyoowwan baay'ee ilaalaa. Yookaan immoo koorsiiwwan akkasii kafalaatiin deemu kafalaatii fudhaa. Maaliif viidiyoo editingii yeroo ammaa kana online irratti kan barbaadamu isa namni baay'een kan editara baay'ee barbaada amma fakkeenyaaf quality kan qabu editara cimaa tokko nan barbaada. Namni akkasitti na wajjin natti dhiyaatee hojjechuu barbaadamu karaa bilbila kanaatiin quunnamuu ni danda'a. Editara cimaa ta'e qacaruu nan barbaada. So namni akkasitti qacaruu barbaadan editara cimaa ta'uudhaaf viidiyoo editingii baradhu akka fakkeenyaatti. Forex barachuu dandeessa, YouTuber ta'uudhaaf barachuu dandeessa, TikToker ta'uudhaaf barachuu dandeessa. And even warri TikTok illee warroon hordoftan TikToker ta'a jetteetiin TikTok irratti value yookaan jijjiirama ofirratti agarsiisuudhaaf warroon hojjetan hojjechuu dandeessa rakkoota kan qabu. Yeroo kennitaniif jechuudha. Maaliif ittiin jijjiirama jettaniif fakkeenya tokko isiniif haa kaasu. Aslii Dr. Aslii kan jettaniin baay'een keessanii beektan. Geemii tokko irratti geemii tokko yoo taphate yeroo tokko keessatti galiin inni galfatu haayidha. Geemii tokko yoo mo'ate jechuudha. Kontentiin inni hojjetu TikTokidha. Facebook irratti baay'een argitu, YouTube irratti baay'een argitu, akkanumallee Telegram irratti argitu. Kontentii qaba waan ta'eef. Facebookiin hojii isaati. Mana isaati jechuudha. Akkamitti build godhee of jijjiiruu danda'a kan jedhu immoo inni ni beeka. Yeroo eegaa promotion hojjechiisa. Ergasii immoo tapha geemii tokko ni qopheessa guddicha. Beekamtii waan qabu beekamtii ofii isaanii fayyadamee immoo guyyaa tokkoon qarshiin ati inni eerne godhu ati waggaa tokko keessatti hojjechuu hin dandeessu. So achirratti hojjechuu qabdan kontentii mataa keessanii irratti hojjechuu qabdan malee yeroo keessan miidiyaa hin taane irratti dabarsuu qabdan itti fayyadama keessattuu namni keenya suusii miidiyaa hawaasaadhaa qaba. Paakejii kan hidhatu miidiyaa hawaasaa kanarratti Jawaar maal jedhe, Abiyyiin maal jedhe, Abbichuun maal jedhe, Jawween maal jedhe, Ebaluun maal jedhe, jala deemee koomentii kennuu dubbisuu inuma dubbista borus isuma kana irra deebita riirii goota ati immoo wanti ati qabdu kana guyyaadhaan daataadhaaf ni fixxaa yeroo kan kee ni fixxaa waan tokko sun argatiin keessaa baataa jechuudha. So yeroo kan keessan miidiyaa hawaasaa kana suusii miidiyaa hawaasaa amma suusii kamiyyuu caaleetiin jira uummata keenya keessatti jechuudha. Suusiin haraara jimaa irra iyyuu caaleetiin jira. Suusii dhugaatii irra caaleetiin jira. So suusii kanarraa bilisa ta'aatii hojii keessan irratti xiyyeeffadhaa online keessan irratti hojjedhaadha. Wanta qabachuu barbaaddan wanta irratti hojjechuu barbaaddan tokko irratti xiyyeeffadhaatii hojjedhaa. Tokkoffaa miidiyaa hawaasaa itti fayyadama isaa sirreessuu hir'isuun murteessaadha. Lammaffaa namni yeroo isaa gara qarshiitti ni jijjiiradha jedhu bilisa ta'uu qaba. Maalirraa? Siyaasarraa. Siyaasni uummata diinagdeedhaan hin guddatiniif hin fayyadu. Gonkumayyuu si ajjeesaa, si fixaa, wal si ficcisiisaatiin itti fufa malee si jijjiiraatiin hin deemu siyaasni. Siyaasni karaa kamiinuu haa dhufu siyaasaan tola. Abbaa siyaasaatiin taargeettiin abbaan siyaasaa qabu san nama ittiin baratee nama lijisan qabu. Si ammoo nama waa tokko hin qabne si ajjeesiisa malee wanti inni si fayyadu tokko illee hin jiru. Siyaasni ana tajaajileera yoo jette basaastee yookaan immoo waan kijibaa tokko kijibdee yoo jette hojjechuu dandeessa. I don't know. Wanta akkasii keessan beeku waan ta'eef. Garuu siyaasni warroota abbaa siyaasaa qofaan tura. Warroonni siyaasaadhaa dhimma siyaasa isaaniitiin haa taphatan.
ati ammoo hojii kan kee akkamitti of jijjiira maaliif namni siyaasa sanarratti asoo har'aati kan sababa siyaasa saniitiin kan duutu ta'e eenyu si hin beeku guyyaa sanirraa si dagateera rabbi sinaa oolchu jedha si dagateera bakka dagatame namoota baay'ee bebbeekamoo ta'an kaadha dagataman kaleessa ammoo kan goota turan kan dhimma siyaasa biyyattii kanaatti cinqamaatiin turan kan darban seenaa isaanii qofatu haasawa malee har'a waa'ee isaanii namni dantaa qabu jiru maatii isaanii namni dantaa qabu jiru so ati focus gootee hojjechuu kan qabdu akka yaada kan gootti jiruuf jireenya kan keetii fi kan maatii kan keetii jijjiiruudhaaf maal hojjechuu qabdu dhagaan an fonqolchuu qabdu maalidha dhagaa barbaadde fonqolchi gaara barbaadde boo qabde jiruuf jireenya kan kee mo'achuudhaaf dhiira jechuun dhiira gaafa jettu dhiira jiruuf jireenya mataa isaa mo'atee bakka yaadeef gaheedha fakkeenyaaf amma ijoollee miidiyaa hawaasaa kanarratti beeku keessa dhiira jedhuun Raachuu Tasfaayeeti kaleessa maal ture har'a eessa jira mo'atee jira akka ta'etu ta'u miidiyaa hawaasaa kana TikTok irratti dhufe har'a mo'atee jira successful ta'ee jira bakka jiruuf jireenya isaa mo'atee jira maatiiwwan isa jalatti argaman illee osoo kan jiraatan ni tajaajila har'a irra darbee immoo namoota tajaajilu irratti argama so namoota akkasii ta'uu qabdan so kanaafiyyuu of jijjiiruudhaaf xiyyeeffachuudhaaf siyaasa irraa bilisa ta'a namoonni siyaasa irraa bilisa ta'a keessattuu namni keenya karaa siyaasaatiin dhufuudha kan xiyyeeffatu karaa addaa ta'een dhufaadha karaa adda ta'een bilisa ta'een kootu hojjechuu dandeessa online irratti har'a hojiiwwan kumaatamaan lakkaa'amantu jira garuu hojiiwwan sanneen namoonni beekan namoonni dandeettii qaban experience skill isaa qaban har'a hojjechaatiin jira garuu teenyeetuma haasofna hojii akkam hojjedha jedhee si gaafata maaliif skill online kan hin qabu waan ta'eef wanta irraa beekuu hin qabu so isa baradhaadha barumsa koorsii baradhaadha qarshii wanta hin taane irra baaftan kanarra wantoota akkasii kana koorsiiwwan akkasii kana bitachuudhaan irraa barachuu dandeessanii so wantoota kanneen itti fayyadamaa isin jedha jechuudha lammaffaa irratti wanti isin irraa bilisa ta'uu qabdan siyaasa irraa bilisa ta'uu hin danda'amu garuu siyaasa hir'isuudha siyaasa gandummaadhaa hir'isuu siyaasa hin taane ofuu dhiisuu yeroo kan kee guba malee sa'aatii kan kee guba malee wanti si jijjiiru tokko hin jiru saantimii takka irraa argachuu hin dandeessu birrii takka irraa argachuu hin dandeessu birrii 10 irraa argachuu hin dandeessu so wanta irraa argachuu hin dandeenye tokko yaaduun gonkumayyuu hin barbaachisu lammaffaan isaadha sadaffaan immoo wanta hojjechuu barbaadan adda baasuudha hojii online bara hojjechuu barbaadde ta'e hojiin online ati skill itti qabdu yookaan dandeettii itti qabdu eenyu fakkeenyaaf digital marketingii social marketingii akkanumallee graphic design content adda addaa youtuber ta'uu dandeessa tiktoker ta'uu dandeessa content kan kee hojiiwwan online irratti hojjetaman immoo karaa cryptocurrency-wwan adda addaa forex trading jira karaa telegramaatiin immoo access kan ta'e immoo amma dhufaatiin kan jedhu telegramaa fi groupii telegramaa bituu fi gurgurutu jira wantoota baay'een dhufaatiin jiran yeroo ammaa kana contentiiwwan ciccimoo ta'an video editor cimaa tokko amma nan barbaadan akka gootti video editor quality qabu kafalee fi jechuu kan hojjechiisu garuu namni akkasiisu namni editing cimaa nan danda'a namni jiru kafaltii si kafala walii galla karaa lakkoofsa bilbilaa fi telegram kanaatti na dubbisi editor cimaa akkasiisan ta'uu barbaada namni jiru yeroon ammaa kun yeroo namoota skill akkana qaban kana barbaadudha so kana barachuudhaaf ate immoo maal gochuu qabda hojiiwwan online hojjechuudhaaf barbaaddu yookaan target gootee irratti hojjechuu qabdu hojii kamiidha dandeettiin kee maal agarsiisa keessa kan keetii dandeettii ati qabdu san beekuudha dandeettii baasuun hin sodaatinaadha yeroo baay'ee sodaadha kan tajaajilu nu rakkisu fakkeenyaaf namoonni miiliyoonara ta'anii fi biiliyoonara ta'an kunni maaliin nu caalan warroonni abbaa qabeenyaa nu ejjennu kunni maaliin nu caalan yoo jettan riskiidha riskii rakkoon tokko yoo naqunname rakkoo san karaa ittiin furmaata kennuu danda'u ni beekan isaan ni fudhata riskii jechuudha rakkoon illee yoo isaan qunname rakkoo san akkaataa ittiin furuu qaban riskii fudhatanii wanta tokko kan hojjetan nu ammoo sodaadha jechuudha amma YouTube irratti yoo nan barsiisa ta'e maal barsiisaa jettee ni sodaatta keessa keetti akkanumallee video editing yoo ta'e video editing yaaluu qabda malee osoo yaaliin skill osoo guddifatin yookaan wal dandeettii kan keessoo cimsatin wanta tokko hojjedha jechuun soba so maal irratti hojjechuu akka barbaadu taargeetii kan kee adda baafachuudha wanta san irratti hojjechuun isa sadaffaadha afraffaan karoora yeroo dheeraa fi karoora yeroo gabaabaadhaa baafachuudha yeroo gabaabaa keessatti maal hojjechuu barbaadda maal galmaan gahuu barbaadda karoora kan kee adda baafadhu lammaffaa immoo karoora yeroo dheeraadha fakkeenyaaf YouTube chaanaalii tokko build gootee yookaan broadcastii tokko badachuudhaaf yoo barbaadde yeroo dheeraatti qabatta isarratti xiyyeeffattee ni hojjetta amma broadcastiiwwan dhufan kanneen argitanii jirtan qaanqee shooka jedhu ni jira akkanumallee baay'een ni jiran jechuudha broadcastiiwwan baay'een ta'an amma yeroo ammaa kana dhufanii jiran isaan kunneen hundumtiniyyuu kan dhufan adeemsa keessa kaleessan turre har'a garuu broadcastiiwwan ciccimoo ta'an afaan oromootiin dhufaatiin jiranii entertainment irratti kan hojjetan interview adda addaa irratti kan hojjetan baay'een dhufaa jiran isaan kunniin maaliin dhufanii irratti xiyyeeffatanii karoora yeroo dheeraadhaa qabatanii sadarkaa san gahan isinis sadarkaa san gahuudhaaf har'a YouTube chaanaalii tokko yoo banatte boru immoo broadcastii cimaa ta'e tokko uumachuu ni dandeessa maaliif
miidiyaa irratti muuxannoo cimaa ta'e qopheeffataa ni dhufta. Muuxannoo cimaa ta'e argachaa ni dhufta. Jijjiiramaa ni dhufta. Wal baraa dhufta. Beekamtii kan kee guddifachaatiin dhufta. Biyyoolli goote ergasii immoo bakka barbaaddu san gahuu dandeessa. So karaa ittiin hojjechuu dandeessan yeroo dijitaala ta'edha. Addunyaan tokko taateedha. Addunyaan wanta addunyaa kanarratti uumame hunda har'a mana keessan teessaniiti kan ilaaluu dandeessan. Hojiiwwan onlaayinii addunyaa kanarratti argaman baay'een isaanii karaa weebsaayitii adda addaatiin kan hojjetamaatiin jiran. Hojiiwwan onlaayinii baay'ee ilaalaatiin jirta yeroo ammaa kana. Weebsaayitii akka Fiverr jedhamu kanneen irra yoo seentan. Weebsaayitiiwwan baay'ee ta'an kan dhufan jiranii isaan kanneen irratti hojjechuu dandeessan. Achirratti dorgomtanii hojiilee barbaadachuu dandeessan. So kana hundayyuu kan gochuu dandeessan iskilii yoo qabaattan, dandeettii yoo qabaattan, barnoota keessa yoo qabaattan, karoora yoo qabaattan, wanta hojjechuudhaaf barbaadan yoo qabaattan qofaadha kana gochuu kan dandeessan. So inni afuraffaadha yeroo karoora keessan kan yeroo dheeraa fi yeroo gabaabaadha adda baastanii beekuudha karoora san irratti hojjechuudha. Shanaffaan koorsii adda addaa fudhachuudhaaf qopheessuudha. Fakkeenyaaf koorsiiwwan adda addaa karaa onlaayinii kanaan ni fudha yeroodhaan. Biyya alaa afaan Ingiliffaatiin kan darban kana onlaayinii irratti kaffaltiiwwan adda addaa biyya maaster kaardiitti fayyadamee ni kaffala. Ergasii immoo barnoota koorsii ni fudha. Maaliif fudhadhaa? Of fayyeessuudhaaf. Har'a bakka jiru kanarraa xiqqoo ishee of fayyeessuu qaba. Of jijjiiruu qaba. Maandii kan koo xiqqoo ishee bal'isuu qaba. Addunyaan dijitaala taateetiin jirti. Addunyaan immoo mandara tokko taateetiin jirti. Addunyaan hojiiwwan onlaayinii kanaan dura biiroo deemtanii qacaramuudhaaf deemtan har'a mana keessan teessanii qacaramuu dandeessan, appilaayi gochuu dandeessan, dorgomuu dandeessan. Biyya barbaadan keessatti har'a asseessanii bakka barbaadanitti hojiin qacarrii yoo ba'e dorgomuu dandeessa. So kanaafiyyuu dirqama maal gochuu qabdanii wanti isin barachuudhaaf barbaadan, koorsii fudhachuu barbaadan irratti dandeettii keessan xiyyeeffachuudhaan dandeettii keessan irratti xiyyeeffadhaa. Dandeettii kan isin irratti xiyyeeffadhuudhaan koorsii fudhadhaa. Fakkeenyaaf YouTube irratti YouTuber ta'eetiin hojjechuu danda'a yoo jette gaazexeessaa keessattuu namni dandeettii gaazexeessummaa qabu hojjechuu danda'a yoo jire yeroo ammaa kana YouTubein bakka bal'aadha. TikTokiin bakka bal'aadha. Bakka gahaadha. Qarshii irraa argachuu dandeessu jechuudha. So wantoota akkanaa kana irratti koorsiiwwan adda addaa fudhachuudhaan of jijjiiruun murteessaadha. Inni jaffaa fi inni xumuraa immoo ga'umsa kan keetii fi ga'umsa kan kee beekuudha. Amma yeroo baay'ee ka'umsa keenya ni beekna, ga'umsa ammarra jiru garuu hin beeknu. Namoonni baay'een yeroo jijjiiraman kaleessa maal akka turan ni dagatanii har'a immoo eessa akka jiran hin beekan. Har'a bakka gaarii jiraachuu dandeessa, kaleessa garuu eessa turte? Inni kaleessa eessa turte sun maaliif si fayyada? Ka'umsa kan kee yoo beekte, ga'umsa kan kee yookaan bakki itti xiyyeeffatee deemuudhaaf fiichariitiin ati qabdu kun maal akka ta'e ni beekta. So kanaafii fiichariitii kan kee beekuudhaaf yeroo kan kee illee siif ajjeessi godha. Yeroo kan kee gara qarshiitti jijjiirachuudhaaf illee si tajaajila. Maaliif kaleessa eessa akka turte? Yeroo kaleessa fakkeenyaaf sa'aatii kanatti guyyaa kanatti bara akkanaatti eessa turte? Har'a immoo eessaaf deemaatiin jira? Har'a eessa jira? Bura immoo eessaaf imalli kan koo garami? Jireenya kiyya garamitti gaggeessuudhaaf deema kan jedhu sirriitti xiyyeeffannoodhaan yoo beektan egaa bara 2018 seenee kana keessatti wantoota ana amma isinitti hime jaan kanneen yoo guuttan yeroo keessan gara qarshiitti ni jijjiirtan. Garuu wantoota ana amma isinitti hime jaan kanneen yoo hin guunne gonkumayyuu bakkuma qaraa irratti teessan achis gad ta'uu dandeessanii rabbi achi gadi isin godhini isin olaa guddisu garuu xiyyeeffannoodhaan hojjechuun murteessaadha. Viidiyoo teenya tanarraa keessatti bara 2018 keessatti akkaataa isin yeroo keessan gara qarshiitti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiiseetiin jira. Yeroo itti aanutti immoo hojiiwwan sadii iskiilii sadii kan yeroo gabaabaa keessatti jiruuf jireenya keessan jijjiiruu danda'an qabadhee isin dhiyaadha. Hangasitti nagaa naa turaa isin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin dagatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin wal argina. Nagaatti naa turaa.